Sabni lafa hin qabne lafee hin qabu. Of danda'ee hin jiraatu jechuudha. Lafti daangaa hin qabne abbaa hin qabu. Lafti abbaa hin qabne kabajaa hin qabu. Tumaan seera makkoobilii qabxiin 4ffaa, 5ffaa fi 15ffaan dhimma biyyaa, lafaa fi daangaa irratti waan tume qaba. 4ffaan biyyi fuula keessan dura jiru kun keessani. Isa baddaasaa qabaddaa qotadhaa, irratti horsiifadhaa, irras jiraadhaa jedhe. 5ffaan biyya itti galtan kana keessatti lolli diinaa yoo iyyame walitti birmadhaa, wal gargaaraa, qoladhaa jedhe. 15ffaan warri biyya eegan gaara irratti mana ijaarratanii biyya haa eegan. Keellaa ijaaranii qotaas muranii biyya haa